Amma sababii abbaa gammachiis Oromoo ta'eef gara biyya Oromoo fuudhee dhaqammoo akka ofirra dabarsuu wayii. Kaariikuleemiidhuma barnoota afaan Oromoo kana qindeessuu keessatti fiduu keessatti macaafni qulqulluun anaaf isa jalqabaati. Oromoo Baayibal Soosaayitiin maaliif barbaachise? Itoophiyaa Baayibal Soosaayitiin jedhamti. Macaafni tokko birrii miliyoonii 2.5 gurgurame. Amma abbaan gammachiis yeroo dhufee wangeeluma fidee hiikee kennee deeme moo waldaa kana isatu bu'uureesse? Egaa waggaa 125 kana keessatti immoo afaan Oromootiin macaafa qulqulluu meeqatu maxxanfame jenne yoo laalle nama saalfachiisa. Macaafni qulqulluun afaan keenya eeguu irratti dhiibbaa godheera. Amma qabeenyaa guddaa eenyu harkaa fudhachuu hin dandeenye Oromoon argateera. Attam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii Kaffee Shoo. Kaffee Shoon torban kanaa har'a immoo sagantaa addaatiif keessummaa addaatii wajjin isinii dhiyaateera. Har'a waan jabduu irratti haasofna. Waan hunduma keenya jireenya keenya jijjiiree nama Waaqaa nu gochuu danda'u. Waa'ee macaafa qulqulluu. Isumarra dhaabannee iyyuu immoo amma yeroo ammaa kanatti Oromoo Baayibal Soosaayitiin dhaabbateetu addunyaa Oromiyaa fi addunyaa guutummaa wangeelaa macheessuudhaaf jedha. Isarrattitu haasofnaa hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu duukaa turan afeerraa keenya. Keessumoonni keenya ofii isaanii beeksisanii hojii isaanii himatanii turtii keenya wajjiniin goona. Baga nagaan dhuftan. Nama lama qabadhee dhiyaadheerra. Warri nu dhagaa jirtan iddoo nuyi jirru kuni Gullallee paarkiidha. Iddoon isaa baay'ee namatti tola. Mallas paarkii jedhama ture duraan. Maqaatti jijjiiraniiru jijjiiramuun maqaas nu ta'a rakkoon qabu. Iddoo gaarii jirra garuu wanti isinii barbaadu sagalee jalaan yoo dhageessanii nuuf kalchaa isiniin jennaa ala kana jirra waan ta'eef tunu yaadin sagaleen garaagaraa dhagahamuu waan danda'amuuf isa nuti dhageenyu duwwaa irratti yaada keessan nuu kennaa isiniin jennaa nu duukaa turaa madhuma sagantaa keenyaatti. Lubaa of beeksisaatiin nu eegala. Tolee har'aa asitti argamuu keenyatti baay'ee gammannaa Kaffee Shoo irratti. Ani maqaan koo Lubaa Gaaddisaa Xilaahun jedhama. Manaan koo Gaaddisee jedhamti. Abbaa ijoollee sadii. Oh, Gaaddiseef Gaaddisaa. Carraan walirra buuse moo gara dhuftanii baafattanii? Carraan walirra buuse. Gaaddiseef Gaaddisaanii lakkuu miti. Tola baay'ee. Ijoollee sadii qabnaa. Sarfafaamoo teenyee balaan lagaawwan. Qophaa'aadha isa fudhachuudhaafis. Waldaa kamiyyuu tajaajilta? Waldaan irraa tajaajilu waldaa amantoota Oromoo Finfinnee, waldaa Maqaan Yesuus Finfinnee keessatti afaan kanaan jalqabaa sagantaa kan jalqabe isaan waldaa sanarraan tajaajila. Hojiidhaan immoo amma Oromoo Baayibal Soosaayitiidhaan hojjechaa jira. Yeroo kee guutuu lubummaadhaan achi hojjetaa isa kan immoo hojjettaa? Yeroo guutuu lubummaadhaan achiin gargaara. Lafa afeerraan naa godhame hundumaarra deemee nan tajaajila. Baay'inaan kan sabaati jechuun hin danda'a kan waldootaati. Waldoota hundumaan tajaajila biyya keessas. Balbala dhaabaniinis biyya hambaa dhaqee dhiyyoota lamaan tokko laaleera. Asiis waldaa koo nan gargaara. Guutummaadhaan immoo danaan hojii hojjechaa jira. Dargaggeessi kun immoo eenyuuni? Tole ulfaadhaa Paaster Kaffaalew. Guyyaa har'aa sagantaa akkasii kanatti nu afeeroo keessanii fi ani Abdii Waaqtolaati. Ani innan isaadha manaa qaba. Ijoollees eenyu gadii miti sadiin qaba. Yoo umurii caalamni iyyuu ijoolleen hin caalamnu. Waa'ee umuriitu hin taane anis ijoollee sadiin qaba. Waaqayyoof galatu haadha manaa gaarii maqaan ishee Iftuu jedhamtu mucaa paasterii Waaqayyoo naaf kennee jireenyaa gaariidhumaan jiraataa jirra. Oromoo Baayibal Soosaayitiidhaan hojjedha. Amma Oromoo Baayibal Soosaayitiidhaatii barreessaa olaanaa ta'ee waggoota kana sadan gara waggaa arfaffaatti deemaa jira tajaajilaan jira. Jalqaba gaa yeroo jalqabne sana ani hojii seeraan hojjedhan ture looyeriidha. Barnoota seeraa baradhee seera baradhee barumsa seeraan baradhee gara waggaa 8 hojjedhe isa gaa dhaabee achi as guutummaatti gara hojii wangeelaatti dhufee
erga dhufne immoo kunoo milkaa'umsa guddaarra jirra waaqayyoof galatu. Namatti tola baay'ee baga nagaan dhufte. Thank you Fadda. Luba gaaddisaa namoota baay'ee gaafachuu yaale waa'ee kee luba gaaddisaa maal gaafadhuulee. Lubi gaaddisaan baay'ee nama jaallatamaadha. Nama dhageettii qabuudha. Dargaggoonni sin dhaga'u, abboonni sin dhaga'u. Nama dhageettii qabuudha. Doktiriiniin waldaa kamiyyuu hin dhagaa. Innis of banee of gadhiisee iddoo hundumaa deemee tajaajila. Namoota nuyi tajaajiltoota nuyi amma maqaa gaarii qabu jennee yaannu keessaa tokko gaaddisaan jedhu. Eessaa dhufe kun? Ulfaadhaa baaster egaa xinnoo natti baay'ate gaaffii cimaadha. Kuni kan inni dhufe jedhee yaadu'anii isa nu waame Kiristoos irraa dhufeera jedhee fudhadhaa. Ameen. Inni nu waame suni ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara boqottaa ani garraamiidha kanan gad of deebise sanarraa baraa'e. Garraamummaan kun gara laafummaan kun jaalalli kuni isa nu waame isa nu fo'atee ba'aa keenya nurraa fuudhe sana wanta nuun kanaan dura qabnu ture nurraa fuudhe irraatii dhufee isa jedhuun yaada ga'a isaa namootatu beekaa waa'ee ofii dubbachuun ulfaataadha. Kanan namoota ani immoo amma danda'utti sagalee tokkoon jaalladha macaafa qulqulluu kee Roomaa kee maal jedha ammas ni danda'amutti namoota hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan waanuma danda'amu hundumaa godhaa. Karaa keessan karaa koo akka badu hin barbaadu nama kamittuu karaa koo nama miidhuu hin barbaadu yoo miidhame illee waliin nama miidhuu hin barbaadu karaa koo nama wajjin jiraachuu hin barbaada. Kanaaf jireenya kana kan naaf kenne gara kanaatti kan na fide dubbicha sanyii na keessatti faca'e sanatu nama hundumaa wajjin akka hin jiraadhu na godhe. Egaa waldoota hundumaa wajjin tajaajiltaa hojjettaa naan jette sirriidha. Almanaa danda'ametti sammuu mootummaa waaqayyoo qabaachuun barbaadaan. Waa'ee dhaabbataa duwwaatu hin taane ingidammaa inni isa jedhe sammuu mootummaa waaqayyoo bal'isuudha kan inni itti waamnus namoota isa kana kan inni nuun qophaa'aa jirruufis isa kana wanta ta'eefi ammanaa danda'ametti waldoota hundumaa wajjinuu barumsi isaanii sirrii kan ta'e hundumaa wajjin hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf banaadha. Amalli kun maatiirraa dhufne maatiirraa wanti dhaalame hin jiru. Egaa ulfaataadha. Maatiirraas nama jiraata. Maatiin egaa maatiin koo maatii ortodoksii turanii harmeen koo abbaan koo immoo protestaantiidha. Egaa bara dargii keessa egaa amalli isaanirraa argadhes qaba. Amalli isaanirraa argadhes qaba. Uumamumaan abbeen koo nama hin jaallata. Nama hin jaallata, nama hin kabaja. Jaallatamaadha maqaan isaa iddoo kamitti iyyuu garuu nama reebuu jaallata. Lamaanuu wal faana. Sodaan isa jiru. Isa dideen reebuusa. Harmeen kun immoo namni gosa sadii jiranii macaafa qulqulluu keessa nama hafuuraa, nama foonii, isa nama uumamumaan xixiratamii isa gosa jiru. Harmeen kun warra kana keessa jirti kanaaf nama wajjin jiraatu nama jireenya salphaa qabduudha. Isaanirraas waan argadhe qaba. Namatti tola baay'ee. Oromoo Baayibal Soosaayitiin maaliif barbaachise? Itoophiyaa Baayibal Soosaayitiin jedhamti? Yaa sirriidha. Itoophiyaa Matsaaf Qudus Maahibariin jira. Jiraachuudha darbeeyyuu waggaa 90 ol lakkoofsiseera. Haa ta'u iyyuu malee ammarraa barbaannu arganneerraa hoo kan jedhu immoo gaaffiidha. Sababni isaa amantoota biyya kana keessa jiran biyya impaayera Itoophiyaa keessa jiran kanaatiif Baayibal Soosaayitiin tokko ga'aa miti. Noorween fakkeenya yoo fudhattan uummata ishee baay'ee xiqqoodha garuu Baayibal Soosaayitii 5 ol kan isheen qabdu. Egaa amaluma nuti ta'etu nuun monopoolii kana jaallannaa gara Afrikaatti walumaa gala gara Afrikaatti dhuftan tokkuma qophaa mataanii jiraachuu barbaanna. Kanaatiif waggaa 90 ol jiraate dhaabbanni kuni akkuma beektan immoo biyya kana keessa sabaaf sablammoota 80 oltu jiru. Kun hundumtuu afaan ofiisaatii, aadaa ofiisaatii, haala jireenyaa ofiisaatii qaba. Kana biratti immoo amantiidhuma kiristiyaanaa ta'e immoo dinomination baay'eetu jira. Ortodoksiin jira, kaatolikiin jira, protestaantiin jira. Protestaantiimti kun immoo dinominationiidhaan, dooktiriidhaan baay'eetu jira. Kana hundumaa macaafa qulqulluu waliin ga'uudhaatii fi Baayibal Soosaayitii tokko ga'aa miti. Keessumaa immoo as gara saba keenyaatti yoo dhufne saba keenya Oromoodhaatiif immoo baay'ee mijataan turre. Sababni isaa
akkuma beekamu macaafni qulqulluun erga saba keenya bira ga'eetii waggaa 125 guutee jira. Waggaa kana keessallee kabaja guddaa irra jirra. Sirmoonii garaagaraatiin hin kabajna. Isa kana booda dubbachuu dandeenya. Waggaa 125 kana keessatti amantoonni Oromoo baay'inaan dabalaadha kan isaan jiranii. Waaqayyoof galatu lubbuu haaraa baay'eetu gara gooftaa dhufaa. Kan dhalatanii guddatan immoo baay'eetu jiru. Walumaa galatti amantoota miliyoonii 15 olitti tilmaamaman qabdi. Oromoo duwwaa Oromoon kan afaan Oromootiin waaqeffatan amma kana baay'atu. Egaa waggaa 125 kana keessatti immoo afaan Oromootiin macaafa qulqulluu meeqatu maxxanfame jenne yoo laalle nama saalfachiisa. Miliyoonii tokko kan hin guunnedha kan maxxanfame mammaatti. Miliyoonii tokko kan hin guunne Sure. namoota miliyoonii 15f. Akkasi. Kanaatiif gaafa teenyee ilaallu dhaabbanni macaafa qulqulluu maxxansu kun qobaasaa jiraachuun gaarii miti. Ammuma kana booda iyyuu Baayibili Soosaayitiin kan biraan yoo jiraate iyyuu nuuf gammachuu keenyadha. Maaliif hojiinsaa hojii ulfaataadha. Hojii qulqullina barbaadudha. Hojii sagalee Waaqayyoo namatti dabarsudha waan ta'eef hiikaa irratti of eeggannaa barbaada. Maxxansuu irratti kwaalitiin isaa baay'ee eegamuutu irra jiraata. Kanaatiif egaa Oromoo Baayibili Soosaayitiin uummata Oromoo kana sirriitti macaafa qulqulluu biraan ga'uufidha. Macaafa qulqulluu biraan ga'uufidha. Kanaafitu hundeeffamee inni kan biraan hiikaa macaafaa irratti yoo laalle asuma dhiyootti yoo laalle macaafi qulqulluun afaan Amaariffaatiin jiru veershinii yookiin hiikaa garaagaraa 8 oltu jira. Macaafa qulqulluu afaan Oromoo yoo laaltan garuu tokko qofaadha kan nuun qabnu. Abbaa Gammachiis booddee kan hojjetame tokko jira. Walitti lama jechuudha macaafa qulqulluu hiikaa Abbaa Gammachiis inni gabaarra hin jiru badeera. Isaatii fi hiikaa isa amma itti fayyadamaa jirru kana qofatu jira. Veershinii kan biraa hiikaa kan biraa hojjechuu hin dandeenye dhaabbanni kuni. Kanaatii fi sabni keenya kun Evangelical Church warra jedhaman immoo dhaabbata macaafa qulqulluu kana qabaachuutu barbaachisaa jedhameetu kana bu'uureffachuudhaan hundeeffame. Wangeelli kun saba kana bira erga ga'e waggaa 150 irra attam ture lubaa jalqabisaa chaalenjiin wangeelli Oromoo bira kan geenyeef mudate maal ture? Mormiin ture mootii yeroo sana bulchan irraa kaasee yeroo sana biyya kana keessa amantaa Ortodoksiitu jira waanta ta'eef amantaa biraa hin galchinu kan jedhuun mormii guddaadhaan macaafni qulqulluun dhufee nu bira ga'e si'a meeqa yaalame karaa garaagaraa yaalame galuu hin dandeenye inni kaanitti lubbuusaa kan dhabe jira. Inni kaanitti kan hidhame jira, inni kaanitti kan rakkate jira. Kanaaf chaalenjii guddaadhaan, mormii guddaadhaan dhufee macaafni qulqulluun nu bira ga'e. Yeroo darbe amma magaalaa Naqqamteetti waggaa 100ffaansaa yeroo Abbaa Gammachiisuu macaafa kana gashan waldaan Naqqamtee hundoofte achitti sagantaa guddaatu ture. Achirratti baay'ee si gaddisiisaa yeroo isaanii macaafa qulqulluu kana fidatanii dhufan adiin illee duukaa dhufan farda isaaniitiin dhuunfaa Waaw. agarsiisaa turan jechuudha. Si gaddisiisaan dhaloota arfaffaa duukaa dhufaa ture. Warra Siidinii duukaa dhaloonni arfaffaa dhufeen maatiin keenya hojjechaa turan dhufeen ilaala jedhee dhufee ilaalaa ture baay'ee laphee koltuunfaa ture. Inni fidee dhufe suni lubi sun maal jedhaa warri kee kun wal akkasitti dhufan yeroo sanaa isaan daangoo farda yaabbatanii dhufan. Ati garuu viyeetiidhaan dhufeerraa jedha. Waaw. Wangeelli gatii guddaan itti baafamee dubra ga'e mormii guddaa qaba ture. Arras mormii qaba wangeelli. Yeroon itti mormii dhabee hin jiru. Paawulos jedheera miti kan ittiin morman baay'een hoo jiraate illee balbala hojii bal'aa Waaqayyo banee nu dura kaa'eera. Wangeelli yeroon itti mormii dhabee hin jiru. Kan keenya immoo adda ture. Siyaasni isaa adda ture. Kana keessa darbee garuu har'a nu bira ga'ee yeroo fedhanii biyya kana keessa gashan jecha Abbaa Gammachiis jedhan yeroo hundumaa namatti tola. Amma qabeenyaa guddaa badhaadhummaa guddaa eenyu harkaa fudhachuu hin dandeenye Oromoon argateera. Amma sababii Abbaa Gammachiis Oromoo ta'eef gara biyya Oromoo fuudhanii dhaqan moo akka ofirra dabarsuu wayiiti akka jibbanii gad nutti erguu wayiiti mootu. Wantichi jibbas of keessaa qaba. Akkuma hin barbaachisu jechuu akka hin barbaachisu jechuu akka ofirraa arii wayii baqaa wayii kun dhaqaa jedhanii gara moggaatti ergan. Malee jaallatanii miti yeroo dhiibbaan hin hammaatu jarri dhufan kunis biraa deebi'uu akka hin dandeenye yeroo baranii egaa immoo dhaqaa jedhanii gara gadiitti akka dhiibbaatti ergan malee waa'ee Oromummaa duwwaa miti.
Okay. Waldaan jalqabaa waldaan Naqamtee jechuudha. Naqamte miti. Boojji karkarroodha. Waldaan isheen jalqaba dhaabbatte. Waldaan jalqaba dhaabbatte. Boojji karkarroo. Karkarroottidha. Jira moo yoo waldaan sun? Jira. Waaw. Achitti ayyaaneffamneedha ayyaanni kun. Ayyaaneffameera. Kan Naqamtee egaa waggaa 100ffaa isaanii. Waggaa 100ffaa waldichaati. Waldaatu biseetii dhaabbate. Waldaa ofii dhaabbatte malee yeroo itti macaafni qulqulluun gale miti. Boojjii irrattis waggaa 100ffaan yoo inni raanfadhe hin beeku malee waggaa 20 dura. Waggaa 26 dura ayyaaneffame. Waldaan jalqabaa sun akka seenaatti ilaalamuutu irra ture dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee namatti tola. So amma waldaa kan jalqabe amma abbaan gammachiis yeroo dhufe wangeeluma fidee hiikee kennee deeme moo waldaa kana isatu bu'uuresse moo warra diitti dhufe? Inni kun egaa seenaan isaa dheeraadha. Normaali abbaa gammachiis faa duraa yoo achi deebine seenaa baay'een ka'uu danda'a. Yeroo jalqabaatiif keessumaa waa'een intala tokkoon irraanfatamtu gara fuulduraatti illee waa'ee ishee sirriitti ibsuudhaatiif macaafis irratti barreeffamaa kan jiru ganamee kan jedhamtu jirti. Ganamee yaa'ii sheeseedha jedhamti. Ganameen kun intala gara gummaatti dhalattee biyya Awurooppaa keessa saba Oromoo keessaa nama jalqaba lafa hojjetedha. Kanatti dabaluudhaan nama jalqaba amantii kiristiyaanaa Oromoo keessaa fudhate. Gurguramtee deemtee seenes? Gurguramtee garbummaadhaan deemte. Utuma deemtuu dhattee Jarmanii geessee Jarmaniitti gooftaa argattee achitti maqaa ishee geeddaranii Pooliin jedhanii geeddaranii bara 1852tti kan isheen cuuphamte akka lakkoobsa warra adiitti akka lakkoobsa addunyaatti 1852 biyya Jarmaniitti cuuphamtee isa argatte sana isa argatte Yesuus Kiristoosiin akka inni saba ishee bira ga'uuf saba Oromoo bira ga'uutiif tattaaffii guddaa gochaa turte. Intalli kun egaa achittitu kiraaf wajjin wal agarti. Kiraaf immoo yeroo sana dargaggeessaa nama gooftaa qabu hojii wangeelaatiif immoo gara biyya East Afrikaa dhufuudhaatiif nama fedhii guddaa fi jaalala guddaa qabu ture. Isa kana gaatii warra Ingiliziitu mishiinarii godhanii gara East Afrikaa akka dhufu ta'e. East Afrikaa gaafa dhufu immoo gara biyya Abisiiniyaa yeroo sana jedhamtu impaayera Itoophiyaa kana dhufe. Impaayera Itoophiyaa kana utuun dhufin dura gaatii ganamee wajjin wal argee. Ganamee wajjin gaafa wal argu ganameen maal jetti yoo hin danda'e si wajjiniin saba koo bira ga'a. Isan argadhee Yesuus Kiristoos isa na fayyise kana dhaqeen saba koo biraan ga'a jettee dubbatti. Garuu yoonnaan gara abbaa kootii deeme immoo adaraa ergaa kanatti naa ga'e jetteetu adaraa guddaa ta'u kiraafitti laatti. Isheen yeroo sana waan beektu qabdi turte. Utuu hin heerumin illee waggaa 24ffaa isheetti kan isheen biyya lafaarraa boqotte. Utuu gara saba kanaan dhufini amantee cuuphamtee waggaa 3 booddeedha kan isheen dadhabdee dhukkubsatte. Adaraa ishee kana baateetti kan kiraaf dhufe. Akkuma sila gaaffii gaafattanii gaatii kiraaf gaafa dhufu jalqaba gara kaabaa dhaqee achiiti gara seenterii kana gara warra Shawaa Ankoobar iddoo jedhamu dhufee. Onesmoos faa dura iyyuu dhufeera jechuu barbaadeni gara Onesmoos faatti yeroo dhufnu garuu Onesmoos hojii inni guddaan inni hojjete tokko macaafa qulqulluu hiikuu irrattidha inni guddaan garuu Onesmoosiin dura keessumaatii ergamoonni wangeelaa warra akka Daani'el Dabalaa faa warri akka Abbaa Gabruu Gabristaateos faa Eertiraa irratti leenjifamaa kan turan achitti gooftaa kan fudhatanii dhufanii gara biyya kanaa dhufaniitu isaani kan naqee jalqabaatiif karkaroo irratti wangeela lallabe jechuudha. Erga isaan wangeela lallabuu jalqabaniitu Onesmoos fa'aa immoo macaafa qulqulluu kana qabataniitu dhufan. So amma Itoophiyaa keessa Oromoodha jechuu dandeenya kan jalqaba gooftaa fudhate kan jalqaba wangeelatti amane Ivaanjelikaalii keessa. Isa kana gaati qorannaa addaa barbaada. Dhaggeeffattoonni keenya kanas qorannoo isaatti fufa. Yoo isin warra jalqabaa taatanii. Dhugaa dubbachuu wayya waan ta'eetiif qorannaa barbaada. Garuu Oromoon kan wangeela dhagee jalqaba kan wangeela dhageessee ganameen yookiin Pooliinaan kun bara 1852tti kan isheen cuuphamte. Erga isheen cuuphamte booda waggaa 20ffaa irratti Onesmoos kan inni cuuphame 1872 seenaa barreeffamuu irra riilee. Yaa seenaa gurguddaadha.
kan isaan qaban jechuu barbaadeen garuu wanti namatti tolu tokko afaan Amaariffaatti macaafa qulqulluu namni hiike Oromoodha. Dhugaamo nama sana beekna. Hin beekna Alaqaa Zannab nama jedhamudha. Inni yeroo sana Kiraaffaa wajjin kan inni ture. Kiraaf baay'ee macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuu jalqabeera yoona koompaayildi ta'ee akka kan Onesimoos faatti macaafa qulqulluu ta'ee hin dhiyaanne yoo ta'e illee wanti namatti tolu immoo laatiniidhaan kan inni barreesse bara sana. Maaliifi afaan Oromoo qubee giiziitiin barreeffamuun hin ta'u jedhee kan falmaa ture Kiraaf. Baay'ee nama dinqa. Yaa maaliifi har'arra teenyee yoo ilaalle wantooti baay'een wanti gara siyaasaa fi aadaatti dhaqqatu jira. Haa ta'uyyuu malee inni yeroo sana afaan Oromoo laatiniidhaan yoo barreeffametu caalaatti dubbifama jedhee nama falmaa ture. Ofii isaatis laatiniidhaan nama afaan Oromoo barreessaa turedha. Achi as dhufee bara Onesimoos fa'aa keessa garuu laatiniin barreessuu hin dandeessu jedhamee dhoowwameetu qubee giiziidhaan barreesse. Gara afaan sanaatti hin deebiname. Lubii Gaaddisaan sila waan dinqii tokko itti Onesimoos wanti inni jedhee Oromoon amma qabeenya guddaa argate gaafa wangeela argate. Qabeenyaan sun maali? Qabeenyaan sun egaa wangeela. Qabeenya guddaa eenyuyyuu duraa fudhachuu hin dandeenye argate jedha. Tarii egaa yeroo sana isa kana namooti seenaa fudhachuu danda'u. Yeroo sana Oromoo kan harkaa waan baay'een fudhatameera taala. Na jechisiisa jechi isaanii kana yeroo namatti deebi'ee yaadu yeroo macaafa isaanii barreessan ilaaltu nama biyya Oromoodha. Onesimoos Nasiib nama biyya Oromoodha. Oromoon kun biyya mataa isaatii qaba ture. Inni kunis egaa warra seenaaf dhiibnaa qoratan isaan yeroo macaafa kanaa fidanii dhufan akkas jedhan amma sabni Oromoo qabeenya guddaa eenyuyyuu harkaa fudhachuu hin dandeenye. Kana jalaa fudhachuu hin danda'u. Isa jedhu qabeenyichi wangeela isa nuuniyyuu dhufee nu argatee nu geeddaree har'a waa'ee isaa akka dubbannu nu godhe kanadha. Badhaadhummaa guddaa eenyuyyuu namaa fudhachuu hin dandeenye waa'ee mootummaa Waaqayyoo namatti waa'ee jireenya bara baraa namatti lafarratti illee isa nama jiraachisu isa nama geeddaru wangeela. Wangeelli badhaadhummaa guddaadha. Baay'ee namatti tola. Macaafni qulqulluun waggaa 125 dura afaan Oromoon hojjetame kuni afaan irratti afaan keenya eeguu irratti dhiibbaa godheera. Yaa kun wanta baay'ee mata duree guddaa mata duree namatti toludha. Afaan Oromoo macaafa qulqulluu wajjiniin macaafonni wal qabatan kan biroon jiru isa utuu hin tuqinii darbuun nuuf hin ta'u. Sababni isaa macaafni qulqulluun kun utuu hiikamee afaan Oromootti hiikamee saba kana biran ga'in macaafa qulqulluudhuma kan fakkaatu macaafa kan biraa fakkeenyaatii fi jalqaba barsiisa afaan Oromoo jedhanii Onesimoosii fi Asteer Gannoo macaafa isaan barreessantu jira. Macaafi kun nuuni macaafa barsiisaaf ta'u yaa jalqaba barsiisa afaan Oromoo jedha. Jalqaba barsiisii afaan Oromoo kun utuun qaba dheeratii natti tola ture qabna biiroo keenya keessaati. Macaafni qulqulluun gara afaan Oromootti ni hiikamne. Utuu macaafi qulqulluun hiikamin. Utuu hin hiikamin kun isaan barreessanii jalqaba barsiisa afaan Oromoo kanaa yoo laaltanii fidalarraa jalqabanii barreessan. Maaliif yeroo sana sabni kun waan tokkoyyuu waan barate hin qabu. Kanaatiif nan yaadadhaa fidala jecha fidala tokko, jecha fidala lamaa, kan fidala sadii, jecha fidala afurii, shan jedhanii syllables isa jennu jechuudha sana. Isarraa jalqabanii itti fufanii immoo macaafa qulqulluu keessaa seenaa gaggabaabaa afaan Oromootti hiikanii, faarfannaa Daawit keessaa hiikanii, seera uumamaa keessaa hiikanii, gidduu immoo walaloo Oromoo gashanii, jeedaloo Oromoo, maal jedhama, weedduu Oromoo gidduu gaggalchanii macaafa qulqulluu itti daddabalaniitu akka ittiin koompaayildii godhanii jalqaba barsiisa afaan Oromoo jedhanii fidanii isarraatiif barumsa barsiisuu jalqaban. Akkasumas macaafota kan biraa fakkeenyaatii fi garaa namaa kan jedhu Onesimoos Nasiib kan barreesse bara 1894tti macaafni qulqulluun hiikamuu dura waggaa 5 dura jechuudha. Garaa namaa jedha. Garaan namaa mana Waaqayyooti immoo iddoo bultii seexanaati jedhee afaan Oromootti hiikee fidee sabni akka ittiin baratu waa'ee garaa namaa akka ittiin baratu.
Kana biratti dabaluudhaan waa'ee faarfannaa irratti faarfannaa galata waaqayyoo jedhee wal duukaa hiikee kana kanaan saba ittiin gara macaafa qulqulluu dubbifachuutti akka isaan dhufan gochaa turanii. Gara gaaffii keessanitti gaafan deebi'u macaafni qulqulluun afaan Oromootti bara 1899 yeroo hiikame macaafni guddaan hammana ga'u afaan Oromootiin kan barreeffame hin jiru. Macaafa isaan barreessan xixinnoo sanarraan kan hafe. So kaariikuleemiidhuma barnoota afaan Oromoo kana qindeessuu keessatti fiduu keessatti macaafni qulqulluun anaaf isa jalqabaati. Isa dura macaafi qophaa'e tokkoyyuu sababii hin jiraanneef. Jechoonni miliyoonaan lakkaaman macaafa qulqulluu keessatti kan isaan argaman. Jechoonni afaan Oromoo. Jechoonni afaan Oromoo. Peejii amma inni baay'atu beektu gara peejii 1,800 wayii gara 2,000tti kan dhiyaatu qophaa'e macaafni kun. Kanaatiif hundee afaan Oromooti. Afaan Oromootii fi beezii guddaa kaa'eera yoo jennee namni nutti falmu jira jedhee yaadu. Warri seenaa qoratan antiroopooloojistoonnis warri afaan qoratanis riisarchii baay'een kana bira ga'uu hin danda'u. Kanaatiif afaanni Oromoo waggaa 125 kana keessatti hamma kana guddatee har'a Oromiyaan hamma kanattiin barumsa ittiin ammayyeessanii ijoolleen mana barumsaatti barattu kuni beeziin isaa macaafa qulqulluu akka ta'etu akka kanatti hubatamuu qaba. Kanaatiif gumaacha guddaa nu godhee jechuudha. Kitaabni qulqulluun sun namoonni kiristiyaanonni kitaabota kana barreessuudhaaf gatii gurguddaa baasan kuni afaanuma keenya iyyuu akka sabaatti nu eeguu keessatti gumaachi isaanii baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee olaanaadha. Afaan kun akka jiraatu kan godhe keessaa tokko isa jechuu dandeenya. Kitaabni qulqulluun afaan Oromootti hiikamuun afaanni kun akka yerootti afaanni kun badaa tureera. Maqaamtii keenya yerootti jijjiirameera maqaa gaffiyaaloo miti. Sodaa bakkisiin jedha. Angoolee gaaddisaadha. Abbeen gonaan ijaabee xilaawunidha maqaan isaa. Xilaawun jechuun gaaddisa jechuudha mitiire. Walumaa keessa godhe jechuudha. Kanaaf yerootti sodaan turellee tureera mitiire. Maqaa biyyaas maqaa namaas hin jijjiirama ture. Kanaaf afaan kana tursuu keessatti wangeelli afaan Oromoo ga'ee guddaa qaba. Ga'ee guddaa qaba. Waa'ee nu fayyisuu isaa duwwaatu hin taane afaan kun illee akka inni turu godheera. Afaanni baay'ee wayii waan salphaa miti afaan. Amma qorannoon tokko wanti inni agarsiisu namoonni amma warri akka keenya afaan waan biraatti hiikkatanii dhaqanii immoo biyya biraa keessa jiraatanii waan biraa baran keessumatti amma warri Awurooppaarraa gara Ingiliziitti gara Ameerikaa dhaqan afaanni isaanii afaan Ingilizii kan hin taane Ameerikaa dhaqanii afaan Ingilizii baratanii afaan isaanii qara kan wallaalan dhaqanii yeroo dulloomanii of wallaalanii maal haasa'u afaan haadha isaanii afaan isa yeroo ijoollummaatti itti hiikkatan haasa'u. Kanaaf humni afaanii kun cimaadha. Namni sammuu isaa al erga baheeyyuu wanti inni haasa'u isa akka ta'e waaqeffannaadhaaf immoo gaariin mijataan afaan hiikkatte akka ta'eef qorannoon baay'een agarsiisaara. Warruma Ingilizii irraa amma wanti nuyi barru Ingiliziin amma yeroo dhattee biyya namaa qabatte wanti isheen geessite afaan seetii aadaa seetiif mootummaa seeti. Kanaaf Afrikaan baay'een afaan Ingiliziiti kan isaan haasa'an. Afaanni salphaa miti jechuudha. Wangeelli akka kanattiin afaan qabee saba tokkoof eenyummaa isaa eegee jiraachisuunsaa baay'ee nama dhibaa. Isarra caalaayyuu immoo laatiiniin yeroo sana yaadamuunsaa. Fitaawuraarii Dibaabaatu gaafa dhufanii macaafa qulqulluu afaan Oromootiin dhaga'anii abbaan Gabruu fa'aa Daani'el fa'aa gaafa isaan dhufanii afaan Oromootiin dubbii Waaqayyootti himanii duddaan kufani. Maaltu kuffisee Waaqayyo afaan Oromootiin dubbataa jira. Baay'ee gammachuurraan kan ka'e in dubbataa Waaqayyo afaan Oromoo beekaadha. Waaqayyo waaqa afaan nama hundumaa beekudha. Baay'ee wayii akka ongoo kan isaan kaffi yaaloo jette kiristinnaa nu kaasanii amma kiristiyaana ta'anii irraa. Kanaafiyyuu maqaan kee kaffi yaaloo ta'uu turara. Ortodoksii turtee ortodoksii gootee na guddifte naanis kiristinnaa nu kaasanii waan ta'eef jettee maqaa kana naa kennite jechuudha. So hamma nuyi maqaa keenya dhabnutti illee yeroo geenyu wangeelli garuu akka ittiin afaan Oromoodhaa
akka sibiilaatti jabeessee akka utubaa sibiilaatti jabeessee qabuun isaa baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Amma gaa Bible Society'n eegaleera. Maal hojjettanii amma ammaatti? Lamaan keessan gahee abbaan ta'u kaasaa. Tole, Bible Society'n gammee hundeeffamee Meeyin dhuftu amma caamsaan dhuftu kun waggaa 4 qabata. Waggaa 4 kana keessatti dhugaa dubbachuudhaatiif hojii guddaadha kan inni hojjete. Macaafa qulqulluu namni hundumtuu gaa namni baay'een akka beeku macaafa qulqulluu guutummaa macaafa qulqulluu kakuu moofaaf kakuu haaraa kan of keessatti qabu kwaalitii baay'ee gaarii ta'een macaafa 27 maxxansiiseera. Yeroo macaafa qulqulluu kana maxxansiisee fidutti immoo namni hundumtuu dhugaa ba'uu kan danda'u sagantaa guddaa magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin akka kanattiin qophaa'ee hin beekamne sagantaa guddaan galma Barkumeetti yookiin Millennium Hooliitti yeroo darbe qophaa'ee ture. Sagantaan sun sagantaa baay'ee guddaa, sagantaa baay'ee hawwataa ture. Kana biratti hojii guddaan inni yeroo sana hojiitti darbe amantoonni Oromoo magaalaa kana keessa jiran akkasumas naannoo magaalaa kanaa kan jiraatan denominationin caccabee jechuudha. Gaafa akkas jedhu doktiriinii waldaa keenyaa ofii keenyaa qabna. Waldaan Makaana Yesuus kan ofii isheetii qabdi, Mulu Wangeeliin, Masarata Kiristoos, Qaaleewwan hundumtuu kan ofii qabna. Garuu kan walitti qabnu tokko qabeenyi keenya akkuma sila dubbanne macaafni qulqulluun kan hundumaati. Kanaatiif macaafni qulqulluun kun gaafa dhufu waldoonni kun hundumtuu, amantoonni kun hundumtuu obboloota waan ta'aniitiif obboloonni kun walitti yaa'anii tokkummaadhaan akka waaqeffataniitiif carraa guddaa nuu bane. Inni kun kanaan dura kan hin turre Waaqayyoof galatu kun hojii guddaatu akka kanatti hojjetame. Inni kan biraan egaa jalqaba rakkina macaafa qulqulluu keenya irra jiru akkuma kaafne waa'een vershinii kan biraa qopheessuu, hiikaa kan biraa qopheessuu ishuu keenya isa guddaa ture. Kanaatiif rakkina qabnu tokko ilaalle, rakkinni nu qabnu tokko maayinni yoo jenne macaafni qulqulluun ammatti fayyadamaa jirru kun daayilektii yookiin looga Oromiyaa keessa jiru hundumaatiif hin dubbifamu. Gara Kibbaa keessaati, gara Arsii yoo deemne, gara Baalee yoo deemne, Gujii yoo deemne, Boorana yoo deemne macaafa qulqulluu amma qabannee jirru kanatti fayyadamuu hin danda'an. Sababiin isaa daayilektiin yeroo sanattiin hojjetame daayilektii gara lixaa sababii ta'eetiif akkuma kana bahaa kan jiru Oromoon bahaa jiru illee dubbifachuu hin danda'u. Kanaatiif gaappiin kun sababii jiruutiif kana biratti immoo gaappii kanaan qabatanii immoo diina saba kanaa kan ta'an immoo saba kanaa ittumaayyuu immoo ittiin qabanii garaagara kan facaasuuf deeman immoo baay'een jiru. Gaappii kana cufuudhaatiif macaafni qulqulluun hiikaa waaltawaa ta'e tokko daayilektii hundumaaf giddu galeessa kan ta'e tokko qophaa'uu qaba jennee jaatanii guddaa tokkodha kan nuun qabannee kaane. Waaqayyoof galatu amma inni kakuu haaraan xumuramee namoonni irratti bobba'an kun immoo looga Oromoon Gujii keessa jiru, looga Oromoon Booranaa keessa jiru, kan Shawaan keessa jiru, Arsiin kan keessa jiru, iddoon garaagaraa kan walitti dhufan namoota tiimii akkasii namoota 7 ta'aniinitu hojjetamaa jira. Inni kunillee nuuf milkaa'aa jira. Ayyaana keenya waggaa kanaa waggaa 125ffaa kana keessatti kakuu haaraa kana maxxansinee hin baafnaa kan jedhutu karoora qabna. Inni kan biraan macaafa qulqulluu bara 1899 abbaan gammachiisfaa hiikan sana inni immoo gara qubeetti kallattiidhaan akka inni deebi'uutiif transliterate jenna. Isa kana translitereeshinii kana hojjetaa jirra. Inni immoo Oromoon waggaa 125 har'a jiru akkamittiin haasa'aa ture, akkamittiin walii galaa ture, aadaan isaa maal fakkaata kan jedhu illee of keessatti qaba macaafni sun. Jechoonni baay'een achi keessa dhokatanii jiran jiru. Abbootiin keenya baay'een isaanii hin beekusa, hin fayyadamus. Dhaloonni har'aa garuu kan hin fayyadamne jechoonni baay'een sababa jiraniitii fi isa kana kallattiidhaan gara qubeetti deebisnee fi innis waggaama kana keessaa guutummaan isaa kakuu ni duraas kakuun haaraanis akka inni maxxanfamuutiif irratti hojjetaa jirra. Inni kunillee milkaa'insa guddaadha. Egaa kana hundumaa keessatti hojii guddaan waldaan macaafa qulqulluu Oromoo yookiin Oromoo Bible Society'n hojjeteera jennee yaannu tokkummaa waldootaa irratti illee baay'ee hojjeteera.
akkuma jalqaba kaafne sagantaan yeroo darbe jalqabne sun ammallee iddoo garaagaraatti itti fufnee hojjetaa jirra. Geggeessitoonni, luboonni, paasteroonni, maanguddoonni waldaa geggeessan walitti dhufanii tokkummaadhaan akka isaan walii wajjin sagalee Waaqayyoo baratan leenjii garaagaraa qopheessuudhaan walii wajjiniin ta'anii maaddii tokkorraa akka isaan sooratan gochuu keessatti waldaa Macaafa Qulqulluu Oromoo baay'ee hojjeteera. Kana biratti gaatii macaafonni garaagaraa seenaa Oromoo wajjin kan wal qabatan, seenaa Macaafa Qulqulluu wajjin kan wal qabatan kitaabota hedduudha. Gara kitaabota 15 ta'an gara afaan Oromootti hiikuudhaan maxxansiisuu irratti argama. Waggaa kana keessas akkuma kana Macaafa Qulqulluu macaafota akkana baay'ee hiikuudhaatiif egaa karoora qaba. Kanarra geenyeerraa ammas itti dabaluudhaan macaafa baay'inni isaa 27 ta'ee biyya Kooriyaatti maxxanfamaa jiran kun maxxansiisaa yeroo gabaabaa gidduutti xumuramee hin dhufaa jennee abdannaa. Egaa gabaabsee ammanuma yoon jedhe sakaan itti dabaluu danda'u. Lubaa Baayibal Soosaayitiin amma tokkummaa fidaa jira jedhee walitti keenya abdiin. Waldaan egaa doktiriinii mataa isheetii qabdi. Inni amma baay'ee fooyya'aa irratti fakkaata. Atumtooma waldoota baay'ee keessa galtee tajaajilaa jirta. Waldoonni baay'een simannaa guddaa akka isaan sii qaban hin dhaga'e. Waldoonni kun hundumtuu daangaa doktiriinii isaaniitiin utuu hin daangeffamin walitti dhufanii harka wal qabatanii walii wajjin hojjechuun wangeelaaf bu'aa hammamii qabaata? Egaa waan ani gochuu barbaade yeroo macaafa qulqulluu fidanii dhufanii amma Oromoon qabeenyaa guddaa inni fudhachuu hin dandeenye jedhan. Jechi kun amma namoota waldaa afaan kanaan waaqeffatan biratti iddoo guddaa qaba. Maqaan Yesuus jedheen dhufne. Evangeelii maaloo jedhamee dhufe. Saba kanaaf dhufe. Oromoo guutuudhaaf dhufe. Oromoo guutuudhaaf dhufe macaafni qulqulluun kanaaf kana uumeera. Dhuguusaa kan keenya kan hundumaa keenya isa jedhu gidduutti uumeera. Tokkummaadhaan walii wajjin ta'uun immoo dhiibbaa guddaa uuma. Hawwiin koo guddaan biyya kana keessatti tokko isa kanadha. Innani yeroo baay'ee abjuun koo isa kanadha. Amma biyya kana keessa yoo ilaalte dhaabbanni amantii garaagaraa yeroo itti walii wajjin ba'anii sirna isaanii gaggeeffatan qabu. Isa ta'u hordofanis haa ta'u tokkummaadhaan isteediyeemitti haa ta'u isatti baay'ee gaggeeffatan qabu. Kan keenya warri Pirootestaantii kun walii wajjin wanti nu baasu hin jiru. Hin qabnu. Kanaaf guyyaa ayyaana akkasii uumuus hin barbaannan. Guyyaatti walii wajjin baanee ayyaana wangeelaa kana ayyaaneffatu. Kun bu'aa guddaa qaba. Tokkoffaa dirree irratti ta'a yookaan galma guddaa irratti ta'a. Namni inni biraanis dhufuu danda'a. Gooftaa argata jechuudha. Akkuma yeroo darbe galma barkumeetti yeroo qophaa'ee nama 2,000 oltu gooftaa argate. Waaw. Salphaa miti sa'iidhaa seexanaatti hiikame malee isa dhukkubatti fayyadamee macaafni sun gurguramuu irra darbee seenaadha kunis yoo dubbatame gaariidha. Macaafni tokko birrii miliyoonii 2,500 gurgurame. Waaw. Macaafni tokko ittiin. Egaa miidiyaa baay'ee waan hin qabneef badaan haasaamne tu warra kaantu kana godhe ta'ee yoona biyya fudhate. Macaafa tokko miliyoona 2 fi miliyoonii 2,500 gurgurtan. Waaw. Hamma kana gammachuusa agarsiise jechuudha. Hamma kana gammachuu hin hafne namni Awurooppaa irraa dhufeera, Ameerikaa irraa dhufeera, kutaa biyyaa irraa dhufeera. Inni kaan biyya garaagaraati ituu nuun hin waamin konkolaataa kireeffatee kan dhufe jira. Kanaaf tokkummaa amantootaa uumuu keessatti gahee guddaa qaba. Namni iddooma jirutti amantaan qabee doktiriinii isaa eeggatee garuu walii wajjin baanee hojii Waaqayyoo yoo hojjenne gahee guddaa qaba. Dhiibbaa guddaa uuma. Yeroo tokko ituma jirru waan hin jirre fakkaanna beektaa biyya kana keessatti. Ituma jirru waan hin jirre fakkaanna. Warrumti mooraa sana nu kireessan illee warri galma barkumee nuuf kennan illee hin dinqifatan. Hin dinqifatan. Tokkoffaa gaafa nuti haasofsiifne waama namni dhufutti fakkaanne namni jiraa Oromoon jiraa isa jedhamu kanan isan ilaallaa inni dhiifne. Isan ilaallaa inni dhiifne gaafa sana garuu amma meeshaan nu kaafamutti keenya galmee ol ka'uu dadhabee. Waaw. Namni cabsee warra eegduurra darbee amma meeshaan nu kaafamutti keenya. Garuu ergasii jedhu sun baay'ee nu galateeffatan. Nuni galma kana keessa sagantaa gurguddaa baay'ee gaggeeffame amma Piraayim Ministeeriitti kaasee namni baay'een waldaan amantootaa baay'een gaggeessa. Isa akkasii garuu hin argineedha. Akki Waaqayyo mul'ate waan qabatamaatu hojjetame saba naamusa qabu nagaadhaan dhufee deebi'ee mogalee. Isin yeroo hundumaa kottaa yoo gaggeeffadhaa nuuf jedhan. Kanaaf warri kaan biratti immoo sodaa guddaa uumeera dheesii yaada. Oromoon edaammuma kana
ammaarraa haalindee kan jedhanis bakka kan tasaamaa dhaabbachuutti geeranii kanaaf tokkummaa uumuu keessatti gahee guddaa qaba. Hojii guddaatu hojjetamaa jira. Kanaaf waa'ee dhaaba kanaaf waaqayyoon dhugaa baay'isnee guddisnee galateeffannaan immoo carraa arganne hojii seenaa kana hojjechuu keessa dhufnee galuu keenyaa fi anaaf akka carraattan fudhadhan seenaa hojii kana keessa galuuf tokkummaa waldootaa uumuu keessatti ol keessa deemnee akka ol tajaajilu gochuu keessatti akka wal hubannummaa guyyaa waliin kadhannuun jira. Leenjiin garaagaraa jira. Leenjiin garaagaraa paasteroota namoota keenyaaf yeroo itti kennamu jira. Yeroo nuyi waliin maaddii hirmaannu jira. Isa durii caalaa walitti dhufeensa guddaa waldaa afaan Oromoo tunni kana dubbadhu waan dubbadhu yeroo darbeemmaa istiraatiijii pilaanii keenya dhiyeessaa ture. Mee waldootuma afaan Oromoon biyya kana keessa jiran ilaallaa innee hirree waamne. Finfinnee keessatti gaasila sitti meera afaan Oromoon tokkittii ture. Kullallee kana amantoota Oromoo Finfinnee kana ture. Amma garuu kan inni bira geenye Finfinnee keessa qofa gara waldaa 54 walii waamne afaan kanaan qabaachaa kan jiran. Saansuusii kaasee amma kellaatti immoo gara waldaa 150 dhufe. Finfinnee jechuun askootii kaasee maa achi xaafoo faatu hin dhagin. Okay. Sanbataa hin dhagin. Alamganaa tuun ga'in. Finfinnee duwwaa keessa. Finfinnee keessa duwwaa. Kan nu dabalate immoo gafarsaa kaasee immoo amma anfootti isa jiru. Inni immoo gara 150 kana duwwaa qabatee gara waldaa 400 dhufe. Waaw. Kunneen injifannoo guddaadha. Kana kan baase maalidha? Dhaabbati kun dhaabbachuun isaa akka kun walitti dhufu godheera. Kun egaa akkuma sila siin jedhe xaafootu hin ga'inii, sulultaatu hin ga'inii, hoolataatu hin ga'inii, alamganaa sabbatatu hin dhaqinii, bishooftuu mafaatu hin ga'iniyyuu waldaa amma kanaa afaan kanaa waaqeffachaa jira. Jirra. Waaqayyoo haa galatu. Waaqayyoo nu bal'iseera galateeffatu.